Jarra jirtuu alaamanni sa'a namni qeereen waatii maatiin yoo jenneerra. Guyyaa har'aa kana nama cimaa tokkoon wal isin barsiifna. Muuziqaan afaan addunyaati jedhama. Muuziqaan afaan addunyaa jechuun dhugaadha. Muuziqaa nama gadde gaddarraa balleessa. Gammachuu nama abuuqachiisa. Yaadaan qilleensarra nama balaliisa. Waa'ee aartii yookaas nama oolmaa aartii Oromootiif gahee olaanaa taphate tokkoon wal isin barsiifna. Innis nama jabaa hayyuu cimaa tokkodha. Welliisaa Abdii daadhii jedhama. Welliisaa Abdii daadhii namni hin beekne hin jiru. Hundi keessan hin jaallattu hin beektu. Seenaa isaa gabaabaa isinii wal barsiifna. Welliisaa Abdii daadhii dhalatee kan guddate godina Baalee aanaa Sinaanaa ganda qonnaan bulaa Salqaatte. Akkuma dhalatee guddateen fedhiin muuziqaa keessa isaatti biqile. Akkuma ijoollee Oromoo kamiyyuu xiqqaa ta'ee jabbiloota tiksaa loowwan bobbaasaa guddate. Abdii daadhii nama xiqqummaa isaarraa sirboota aartistii Jeneraalaa Omar Sulemeen baay'ee dhaggeeffata. Akkasumas sirba weellisaa Muktaar Usmaan nama baay'ee jaallatudha. Akkuma umriin isaa barumsaaf gaheen barumsa ofii achuma ganda Salqaatti eegale. Aartii Abdii daadhii daa'imummaa keessaa sirboota hedduu weellistoota Oromoo hedduu dhaggeeffata. Sirboota isaatiin sagalee qarachaa jabaataa achuma mana barumsaa keessatti sirbuu eegale. Yeroo inni sirbu barattoonnii fi barsiisonni isaa miira keessa galanii dhaggeeffatu. Baay'ees dinqisiifatu. Abdiin barumsa isaa sadarkaa tokkoffaa haala gaariidhaan hordofee xumuree barumsa sadarkaa lammaffaaf gara magaalaa Goobbaatti galuudhaan barumsa isaa haleele. Osuma baratuu humni muuziqaa dambalii aartii keessaa cimee ol bahee Abdiin yeroo aare weellee aartistoota Oromoo sirbaa ofiin of dhaggeeffataa, ofitti boonaa, of jajjabeessaa. Hiriyoonni isaas sagalee isaa baay'ee jaallatu ni dinqisiifatu. Innis barumsa isaa barachaa walaloo fi yeedaloo barreessuu qalamaan wal'aansoo wal qabate. Yeroo gabaabaatti sirboota 10 albamii guuttachuudhaan gara magaalaa guddoo handhuura Oromiyaa Finfinneetti qajeele. Akkuma achi ga'een aartistoota Oromoo hedduu faana wal baratee hojii muuziqaa ofiis isaan faana eegalee xumure. Sirba isaa akkuma hojjetee xumureen guyyaa muraasa keessatti guutuu addunyaa wal geesse. Sirboota isaa keessaa shurraabee tiyyaa yaa shurraabaa tiyya kootii warraannaa lola naguma naan jedhii fagootii. Akkasumas sirba Jeneraal Waaqoo Guutuutiif sirbe hin barreeffamaa seenaan namiitu Jeneraala koo yaa Waaqoo Guutuu maalansi godha biyyoon daangaan qabdu kan jedhus albama keessa ture. Weellisaa Abdii daadhii sirboota qofa osoo hin taane barreessaa walaloo fi yeedaloo cimaadha. Aartistoota Oromoo hedduufis sirboota hedduu laachuun aartiif gumaachee jira. Weellisaa Abdii daadhii sirboota siyaas-dinagdee dhiibbaa sirboota uumuu danda'an kan warraaqsaa, kan jaalalaa, mi'a jaalalaa hedduu hojjeteera. Kana qofaa miti. Karaan isuu sanbareerraan oborraa wayita gabaa galluu ganda keessan gorra jechuun jaalalloota hedduu fi jaalallee hedduu yaadaan karaa imalchiiseera. Dambalii jaalalaas akka daakan godheera. Weellisaan kun nama baay'ee hojii aartii kabajuudha. Walaloo fi yeedaloo qindeessuuf yeroo ittiin fudhatu. Weellisaan kun barreessaa fiilmii, diraamaa, tiyaatiraa akkasumas koomeediiti. Namni cinaa isaa taa'ee kolfaa tapha malee gadduun hin beeku.
Wellisaan kun sirbi isaa albamiin jalqabaa akkuma gadi lakkifameen ji'oota muraasa keessatti biyya keessaaf biyya alaatti hedduu gurgurame. Gurgurtaa isaa kanattis wellisaan kun dinqisiifannaa hedduu uummata biraa argate. Akkuma sirba san xumureen albamii lammaffaafis hojjechuu eegale. Otoo sirba san hojjechaa jiru wellistoota gameeyyii Oromoo kan akka Haacaaluu Hundeessaa, barreessaa walaloo Fayyadaloo, Simee Tufaa isaaf kan kana fakkaataniin hojiin wal barate. Otoo isaan faana hojii hojjechaa jiru yeroo san keessatti haalli gaarii waan hin turreef wellistoota Oromoodhaaf sakaallaa cimaa ture. Wellisaa Abdii Daadhii, wellisaa Haacaaluu Hundeessaa akkasumas barreessaa walaloo Fayyadaloo Simee Tufaa fi abbaa mana muuziqaa Abbaa Gadaa himanni itti baname. Akka carraa ta'e wellisaa Abdii Daadhii yeroo san maatii ilaaluuf gara Baalee dhufeera. Yeroo inni dhufu sanitti wellisaa Haacaaluu fi abbaa mana muuziqaa Abbaa Gadaa akkasumas barreessaa walaloo Fayyadaloo Simee Tufaa mana hidhaa galanii. Innis bultii 15 booda gara Finfinneetti yogguu deebi'u Abdii Daadhiis achumaan qabatanii. Wellisaa Abdii Daadhii fi artistoota Oromoo hedduu waliin hidhuudhaan artistoota kuuwwan gargaratti hidhanii. Artistoota kaawwan akkuma godhanii wobiidhaan gaafa ba'an wellisaan Abdii Daadhii namni bakka itti hidhame arga hin turre. Dararaa hedduu booda mana hidhaatii gaafa ba'u abbaan mana muuziqaa albamii lammaffaa biratti eegalee biraa godaaneera. Bakka biraatti galeera. Yeroo sanitti haalli gaarii waan hin turreef dhiisee gara godina Baaleetti deebuudhaan mana muuziqaa yookaan mana kaasetaa banatee hojii isaa eegale. Akkasumas godina Baaleetti magaalaa Roobeetti nama jalqaba mana kaasettii banuun ta'uudhaan jaalatamummaa hedduu argateera. Kaasettii ofiis dabalee kan wellistoota hedduu raabsuudhaan hojii aartii keessatti gumaata hedduu ba'aa nama turedha. Wellisaa Abdii Daadhii kan jiraatu yeroo ammaa kana godina Baalee magaalaa Roobee kan jiraatudha. Akkasumas miseensa baandii Iftoo Milkee bulchiinsa magaalaa Roobee ta'uudhaan yeroo dheeraadhaaf aartii irraa dugda galee kan ture yeroo ammaa fuula aartiitti deeffatee hojii isaa eegaleera. Wellisaan kun nama cimaa fi nama jabaa fi abbaatu jabeeffata waan ta'eef seenaan isaa gabaabaan kana ture. Isinis wellisaa kana cinaa akka dhaabbattan asumaan dhaamsa keenya isiniif dabarsina. Bulla wellisaa kaaneti kuleetiya wellisaa kaaneti waldaa ganne walitti gufuu taaneti kuleetiya litti gufuu taaneti samboorana shakkisotti baasaa karaan kuleetiya isotti baasaa karaan wayitaasiya dadduna marachaa karaan kuleetiya madunatti booyaa karaan. Nana egarashana ka kuleetiya egarashana ka kobaatabe esatan kaloko warga kuleetiya esatan kaloko warga suuraa kanke dawwaadha kobaata eti kuleetiya dawwaadha kobaata eti dhibee dawa kamne natti taate ati kuleetiya kamne natti taate ati.